Akkam jirtu hordoftoota Imaltuu Miidiyaa fulbaana 18 2024 oduu guyyaaf kanaaf qabanne isinitti himaa aan oduu waliin gadaawaa isaati. Albamni mata dureen isaa Hayyaantu jedhu aartist Andu'aalem Goosaan hojjetame fulbaana 12 2017 eebbifama. Aartii Oromoo keessatti sirboota qaxalee hedduu hojjechuun jaallattoota hedduu kan horate aartist Andu'aalem Goosaa albeema isaa jalqabaa mata dureen isaa Hayyaantu jedhu fulbaana 12 2017 eebbisuuf akka jedhu ibse. Albamni kun sirboota qeenxee 16 kan of keessatti qabate yoo ta'u, sirboota aadaa fi kalaqa godinaalee Oromiyaa bifa hawwataa ta'een hojjechuun heebbaaf qopheessee jira jechuun Lalisaa Indiris ibse. Eebbi albeema kanaas hoteela Skylight bakka abbootiin gadaa, haadholiin siiqqee, aartistoonnii fi namoonni affeeraman biroon argamanitti ni eebbifama jedhan koreen eebba albeema Hayyaantu. Gatiin geejjiba xiyyaaraa ayyaana Irreechaaf dhibbantaa 20 akka hir'atu taasifame. Hawaasni diyaasporaa ayyaana Irreechaa irratti hirmaachuu barbaadaniif addatti gatiin taarifa xiyyaaraa harka 15 irratti ture irra deebiin sirreeffamni gatii dhibbantaa 20 akka ta'u murteeffamu Koomishiniin Turizimii Oromiyaa beeksise. Dhimma kana irratti daandiin qilleensa Itoophiyaa fi Koomishinii Turizimii Oromiyaa hagayya 28 2024 waliigaltee wal hubannaa mallatteessuu isaanii ni yaadatama. Hariiroo waloo fi hunda galeessa Itoophiyaa fi Faransaay caalmaatti cimsuuf mariin taasifame. Mana maree bakka bu'oota uummataatti koreen dhaabii dhimmoota nageenyaa fi hariiroo alaa garee michummaa gaanfa Afrikaa mana maree Faransaay waliin mari'ate. Hariiroo biyyoota lamaanii faayidaa uummataa irratti kan hundaa'e ta'uu walitti qaban korichaa Ambaasaadder Diinaa Muftii ibsaniiru. Gocha shororkeessummaa nageenyaa fi tasgabbii lammiilee balaarra buusan kamiyyuu qolachuuf Faransaay Itoophiyaa waliin tumsaan akka hojjetu ta'uu marichaan ibsameera. Itoophiyaan hariiroo biyyoota ollaa faayidaa waloo irratti hundaa'e uumuun nageenya naannichaaf murannoon hojjechaa jiraachuu Ambaasaadder Diinaan himaniiru. Hayyee hordoftoota Imaltuu Miidiyaa oduuleen biyya kana kanneen turanii YouTube chaanalii keenya sabiskiraayib godhaa. Guyyaa gaarii.